galemiti rahmatumman garabal'inni si galemiti ummata jimaa qabuu fi lafa jimaan biqilchitu fakkaata si galemiti kun arrabaa miti dhuga kun arjummaan amma arjummaaf gara laafinni Oromoo keessa Harargee fakkaata Araboota keessa Yaman fakkaata lafa kana maaltu jira albuuda kana jira dawa uumamaa kana jira siin jedhama arjummaan gara laafinni qulqullummaan si galemiti Oromoo kutaa gura tokko keessa even Itoophiyaa keessa Harargee fakkaata jechuudha kun maali gochuu hin danda'u hubata akka gochuu hin danda'an jimaan bakka hundaan jiraachuu mala jiraachuu dhabu mala I don't know garuu jireenyi diinagdeen ummata kana jimaa irratti hundaa hay fakkeenya mammati jimaan haraama jette ishi jimaan haraama warri jettan kuni amma fakkeenya warri jimaan haraama jettan kun ujoolleen isin masjiida ijaarra rakkataa gargaarra markaza ijaarra jettani birriirraa guurtan kuni warra haadha abbaan isaa jimaa qotu warra birrii jimaa nyaateetiin guddate warra birrii jimaa nyaatee dhalate warra birrii jimaatiin biyyaa ba'e akkamitti halaala godhattare birrii jaraa fudhachuu ishi haraama amma ani fakkeenya fi oorruu jimaa qaba haa jennu masjida ijaaruu barbaadda 100 sadaqadhe amma fakkeenya fi mucaa Ameerikaa kanaa tokko ka 100 sadaqatu zaak moo enu yanin zaak moo maalo kasi gidee ijoolleen poost gotuun arga Allah akbar laakin kenna motora bite ana awwalin beenu Allah akbar laakin kenna makiina bite Allah akbar laakin kenna ishi Allah akbarin gidee birri sikkennani halala gidee jimaa haraamatun eessaa dhufteera amma gaafidha obbo yaadataa Yunaayidii masjida ijaaran Allah akbar obbo yaadataa Yunaayidii rakkataa gargaaran Allah akbarin gidee kajimaa oomishu kennu Allah akbari yeroo kamma haraamata maali fi hadithni keessan kun maawol abara nama gaafini ana na ilaalatu kun waa ishi indee no ko akkamitti walitti araartinaadha amma ina kun amma aariin qabu kun akkamitti walitti araartinaadha amma ila fakkeena akkami wali araartina duniyaa namni jibbun jiru anu osoo amma tokko miira keessa galee leenca ol kenne ima oluttaala haaluma duniyaattu akkasi oluma nama uttaachifti rakkoo miti garuu akkamitti amma warri haraama jedhu kun hadiisa kana lamaan akkamii wali araarsa amma kana nu dhibe barko kana rakkanne bar mee walitti araarsa ishi dhiisi dhimma biraa wal jibbuu gandummaa anasirra qara'ee anasirra beeke dhiisisu ta'u ka irra jabaa rabbitu beeka ganda caalu hin jiru namni nama caalu hin jiru namni tokkoma garuu akkamitti walitti araarsina akkamitti araarsa amma dhalata harge tokko amma gargaarsa gaafadhe kuma kenne Allah akbar eshi mucaan sun abbaan isaa akaakayyuun isaa inni maallaqa jimaa kana qotatanii gurguratanii itti shamatatanii nyaatanii guddatan inni illee maallaqa jimaa kana nawlii godhatee biyyaa bahe ka'umsi jima yoo doolaara sitti erge akkamitti halaala ta'ire maal jechuu qaraatii yoo gidee qaraatan qadanasiyaa kana mee musaafiraa waa rahmatu nu gora amma shayni arsii kaaraa gidee deemee qara hin jira ka jimmaa hin jira ka walloo hin jira hunduu dhaqee qaraa miti akkamire amma waan kana amma mee kana walitti araarsa ana mala walloo laafi miti wal caqacaqaafi miti akkasi wal caqacaqaniifi miti walitti nu araarsa dhaamanu walitti akka araarsitan barbaad kanaafi annaan galu waan jimaan halaala faraama kun ture waggarraa deebi'ee dhufa akka ayyaana waggaa maaliif waggarraa deebi'ee dhufuu noo barbaachise amma dhiyoo waggaa darbe daldala jimaa dhoogganii rakasee darbamaa ture sagalee tayamaa fi turreenu sagalee taa ture san yoo san haraama maaliif sagalee taatamaa nuun jedhina gidee jimaan xiqqoo magaalarraa woyyooftee warri jimaa qabu waa gurgurateetiniin gibira ofirraa kafalu maaliif haraama ta'e yeroo jimaan rakkasuu maa cal'ifama kun illee gaafii namatti ta'e bara ergama wayii qabdanii mindinnono giraa gabban ko wanni himaa jirtan kun ilmi qofa moo ergama wayiitti duuba jira ilmi illee yoo ta'e